mulafa ilalu ela garako kesa zambade okolu itagasifanu medabali demba Yesusit aka isate kapametu mulafa ilalu usumbe kungowa fakane gatiko sitere gachura obsia lubuko arribor miti borguya abirana mukti baesi ijagade ingodatu akkasumas mukti gade ni jabaesa ingodatu mukti undino ijanni godatuun hin beekama arboon baala waraanteetti iji wayinis kombolchatti hin jiramu namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa waan gaarii hin baasu namni amaanis ammina garaa isaa keessaa waan hamaa hin baasu namni waan gaarii isa keessaa guute afaaniin hin dubbata jedhaayidha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u leenca Yihuudaa dubbadhu ati qilleessa kana nuu eebbisi saba kanaatti gargaari jireenya isaanii wajjiniin ta'e maqaa ilma kee Yesuusiin sagalee waaqayyoo iddoo ammaatiin nan dubbisa lakkoofsa 44 dubbisee gara ergaa guyyaa irraatti darba mukti hundinuu ija hin godhatun hin beekama ijalli godhatun hin beekama harbuun baala waraanteetti iji wayinis kombolchatti hin ciramu maaliin beekama ree ija isaatiin beekama jechuudha itti dabalee wangeela Maatiyos boqonnaa 12:33 irra jiruun dubbisa Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 33 irra jiruun sinii dubbisa akkana jedhu Yesuus itti fufee muka gaarii qabaadhaa iji isaas gaariin ta'a yookiis immoo muka gadhee qabaadhaa iji isaas gadheen ta'a mukti ija isaatiin hin beekama mukti maal isaatiin beekama ija isaatiin beekama yoo dandeessani yoo ajandaa qabaatan ajandaatti qabadha ajandaan qabdan ta'an immoo harka marradha taa'atiin dhaggeeffadha akkanuma loogii bitaa irratti barreessinaa jechuu barbaada ija Kiristoos barbaadu buusuu yookaan ija Kiristoos nurraa barbaadu buusuu egaa lafa nama dubbisetti mukti gaariin iji yookaan ija gaarii yookaan ija gadhee ija isaatiin kan gargar ba'uu jechuudha akkuma amma ofii keessanitti yeroo darbe torbanarraa waldaa nama waasinii gabaasteetti waldaarra ija wayii eegaa turtan firii maalii buuse waldaan kun erga jalqabee maaltu ture maalirra jireettanii baay'ee eegaa turtan amma garuu ija isaan ittiin bu'e sana yookaan waan hojjetame sana sinitti aasaaniiru jechuudha iji kan ittiin wanti tokko beekamudha firii wanti tokko ittiin mul'atudha kanaafiyyuu ija Kiristoos nurraa barbaada namni baratee firii barbaada nagadee firii barbaada yookaan ija hojii isaa argachuu barbaada namni kutaa tokko galee elementariitti fidee iskuulii galee sadarkaa barnootaa hundumaa keessa darbee gaafni inni taa'ee mindaa nyaatu yookaan ija hojii isaa nyaatu isteeppii guddaa keessa darbeeti jechuudha har'a Kiristoosis immoo ija wayii nurraa barbaada ija akka nuyi buufnu iji nuti buufnu immoo maal akka ta'e akkamitti immoo akka buufnu fuulduratti isinitti hima jechuudha kanaaf mukti gaariin ijaan beekama mukti jalaanis ija isaatiin beekama akkuma isin waan hojjettanirraa ija eegdan Kiristoos nurraa ija eege sinigala akkuma isin waan facaaftanirraa ija eegdan amma namni yeroo darbe makararra ture maal godha in facaase iji akka inni ol deebi'ee firii isaanii kennuuf irraa eegaa jiru amma namoonni baay'een hin geenye daraareera ija eegaa jiru namni baay'een kadhatanii ija isaa eeggachaa jiru akkuma isin ija wayii arguu barbaaddan Kiristoosis nurraa ija wayii nurraa barbaada mukti tokko ija lama buusuu hin danda'u akka jedha iddoo nama dubbisee wayiin kombolchatti fakkeeffamu kombolchi immoo qoraattitti fakkeeffamu maaliif hunduu ija isaatiin beekamu lafa kanarratti dhalli namaa kan inni ittiin beekamu ija isaatiin
murteessitu jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21:18 maal jedha? 21 lakkoofsa 18 irra jiru sin dubbisa. Yesuus ganama barii gara mandarichaatti otoo deebi'u hin beele muka harbuu tokko karaa bukkeetti argee gara isaatti yommuu gore baala duwwaa malee homaa irraa hin arganne. Kanaaf mukichaan bara baraan iji sirraa hin argamin jedheen. Odoo karaa deemaa jiru harbuutti dhufu. Harbuu kana gaafa ilaalu harbuurraa kan fuudhamu nyaatama moo hin gatamu? Hin nyaatama, ija wayii buusu. Ija kanarraa gaafa kutachuu dhaquu irraa dhabe. Isa booddee bara baraan iyyuu hin buusin baala duwwaa ta'ee hin goge. Har'a Kiristoosis dhufee namoota baay'eerraa firii wayii barbaada, ija wayii barbaada. Firii sirraa barbaadu sirraa dhabnaan ati gati dhabeessa. Ija Kiristoos irraa barbaadu sirraa dhabamnaan iji Kiristoos kiristaanarraa barbaadu immoo maal akka ta'e isinitti himu. Ijinni nurraa barbaadu maal akka ta'e. Harbuu kanatti dhufee isa booddee hin abaare. Harbuun kun hin goge. Hin goge. Mee nama si bukkee qabaati ija Kiristoos irraa barbaadu buusi jedhaaniin. Harkaan qabitti biqaayi. Kiristoos namni firii qabne hiika dhabees. Amma lafa kanarratti wanti nani beeku dhagaa duwwaadha kan firiin bu'u. Dhagaan gaafa nuyi dhalannu sisuma, eeggada sisuma, torbee darbee sisuma, isaan jaalu sisuma. Mee waa gad dhaabdanii wanti ija hin qabne jira? Boqqollaa ta'uu waan biraa ta'uu inuma facaaftuu ija godhatu. Bara keenyas kiristaanarraa iji baay'een hin mul'atu. Baay'ee maaliin muraasni hin jiru. Sinirraa hin jiru. Kiristoos garuu ija wayii barbaada. Kiristaanni baay'een ija Kiristoos irraa barbaadu dhiise wanti ija buufne hawultiin. Hawultii beektu joo? Hawultiin ija hin qabu. Inuma taa'achuma ta'a. Hin biqilu. Jalaan buusu. Bukkeetti hin bal'atu. Wakanoon hin guddatu. Achuma jiru. Kiristaanni ija hin qabnes akkasii jechuudha. Ija isa kana hin jiru ija foonii. Ija kana namni hunduu qaba. Bineensis hin babaasa. Anna dhaggeeffadha. Ijoollee keessa sossobaa suutuma hidhaati. Bineensis ija qaba. Horiinis ija qaba. Namnis ija qaba. Iji garuu isa kana miti. Iji Kiristoos nurraa eeguuf nurraa barbaadu tokkoof tokkotti jira. Ija kana hin buufta taanaan wanti ija qabu sanyii isaan baay'ata. Miti joo? Midhaan tokko ammaa tokko yoo buuftan shan ta'ee biqiluu danda'a. Ija godhata jechuudha. Amma yeroo tokko midhaan wayii facaasanii sanyii isaa qaban eenneeti jedhe. Maaliif? Ija gaafa baay'ifata. Kiristaanni gaafa ija Kiristoos irraa barbaadu godhatu daangaan isaa hin bal'atu. Jireenyi isaa hin geeddaramu. Deemsi isaa hin geeddaramu. Deemsaati deemaa jirtuun ija akkamii sirraa argaa jirata? Ani ija hin qabne kunoo hin abaare macaafarratti gooti jedhe. Siinis tasa dingata dhufee ija wayii sirraa barbaadaa jira. Durammoo sitti beera ija buusaa jedheen. Mukti immoo ija isaatiin beekamu. Har'a waa tokko sitti marga kee fuudhi. Iji Kiristoos sirraa barbaadu sirraa dhabamee. Odoon si ta'e iyyee namni jedha harka kee fuudhi. Sirraa dhabamee ni jedha. Firii nuti buufne ilaaluu barbaada. Mee wangeela Maatewos boqonnaa 7:19 irraa maayidhaan san dubbiseeni. Akkana jedha. Mukti jabeessa hin godhanne hundinuu hin muramu. Dhaggeeffadha. Mukti jabeessa hin godhanne hundinuu maal ta'a? Hin muramu. Ibiddattis hin naqama. Mukti ija hin godhanne maal ta'a? Nama si bukkee harkaan qabu yoo godhatte godhadhu jedhaani. Muramuun keenya godha. Hin muramaa jedha. Erga muramee moo ibiddatti namaa? Ammaal hin qabne. Ammaal dhimma seeniin ija sitti godheera. Hin murama isa booda immoo ibiddatti naqama. Laala wanti ija hin qabne gatii qabu jechuudha. Ija
keessaa baana jechuudha. Isa tolootaaf qophaa'e keessaa dhabamna jechuudha. Mandara qulqullittiitti deemnu san keessaa bannaa jechuudha. Ija wayii nurraa eegi. Elaa iji Kiristoos nurraa barbaadu maali waan jettu nu bada. Ija nurraa eegaa inni ija akkamii nurraa eegamoo? Ija nurraa barbaadaa inni. Ani ija qabne ani ija buufne an firii qabne gubataa hin badaa inni. Kiristoos ija barbaadaa inni kophaatti. Ija namni argu kana miti ijjisaa inni. Ija akkamii ture? Isa amma baannee deemnu kana miti inni. Isa akkamii ture? Ani akkamii nurraa eegale? Ija akkamii buusaa har'aa dhaggeeffadha. Firiin inni iji buusuu fi firiin burtukaanni buusu tokko jiru. An burtukaana maali? Fayi warra isin natti maame maal jedhama firiinsa? Burtukaanuma jedhama. Andinicha maal jedhama? Wami isaa achi ta'ee dinicha jedhama hin jedhina dara. Ammoo booloo maal jedhama? Angarruu maal jedhama? Har'agaa firii kee gargar baaftee galta. Ambuuftee qabdu ambuuftee si jala asirree. Har'a waa tokko sitti hima. Firiin ati buuftu ijatti godhattu isa gubatu doon taane isa mul'atu si faata. Ijji inni nurraa barbaadu maali diree? Luqaas 8:22. Luqaas 8:22. Kiristoos bartoota duukaa odoo deemaa jiru galaanarra odoo deemanii shillim jedhee hin mukee jedha. Isa booddee raafamni guddaan ka'ee galaana keessatti galaana walakkaa deemu raafaman ka'e. Ijji inni nurraa barbaadu tokko amantii itti fufaa. Kiristoos namarraa kan barbaadu maal inni jedhe? Amantii itti fufaa. Era ishi itti fufaa eegusa yaadadha. Amantii jedhe amantii akkamii? Itti fufaa. Amantii torban lama amantii ji'a tokkoon jedhamu. Amantii itti fufaa. Irraafaman yeroo dhafas qabatan maqaa Yesuusiin maadha. Amma nus yeroo baay'ee gaafa waan nu ta'u hin gammanne. Gaafa waan xixiqqoon gaafa mucaan mataa baafatu maqaa Yesuusiin fayyadee harkarra keenya. Xiqqoon godhamna wayis maqaatti jijjiirama gadi fidaadhu. Gaafa immoo xiqqoo mucaan asii olee deebisiisuu jalqabu wayyoona salphadhee naganaa bilbila fuudhee banutti dabaluu laata. Maaliif amantiin keenya itti fufaa miti. Kana iyyuu argee wanti baay'een goolii nurratti gashi. Har'aa kaasee amantii itti fufaa mana keetti dhaabeera. Amantii itti fufaa. Amantii ammoo haalli sii mijatu todoon ta'a. Amantii amma qabeenya qabdu todoon ta'a. Amantii amma namni si wajjin jiru todoon ta'a. Amantii itti fufaa. Bartoonni raafaman hin jeeqaman hin ugguraman. Isa booddee Yesuus isaan bira jira. Irra fe'e. Raafama guddaa keessa galan. Amma gaasin gaafa jabaanaa nu jigde Yesuus jedhanii waa jedhaniiru waa dudubbataniiru. Gaafa gamtee taatu Pheexroos dhumnee wayyoo salphanne. Awwaji jiru eenyu? Yesuus. Har'a nama baay'ee wajjin Yesuus otoo jiru mana isaanii odoo jiru gola isaanii odoo jiru muka qabatan wallaalanii bakka sagal argataa. Engaddaa ammaasitti nan kana dara dubartii tokko maal ennaan otuman kiristaana ta'ee jiru ennaa waanan godhu wallaalee abdii qoqqutee manni taphataa namnee manni qaallichaa namnee waldaan namnee amma akka wayyaree maarsii ajanjureen jedhe achi asii gallaan du'uu kootee yookaan fayyuu dhufeedha jirti. Yookaan nan fayyaa yookaan nan du'elee dhufee. Mana waaqayyoo maaltu jira? Warri fayyinee jettan hankeeyyuu mannaa fayyoomii jira. Irraafaman garuu bira jira. Amantii isaaniitu amantii yerooti. Amma dura namni tokkicha achi ol seene fakkeenya tokko sinii fudhata. Fakkeenya tokko sinii fudhata. Yeroo tokko namicha waldaa buluudhaan seetaan
achi deemaa jiru odoon isaa bukkee jiru sodaan guddaan itti dhaga'ama. Hin dhumne wayyoo salphanneedha yeroo akka Yesuus lafa tokkotti hafuura hamaa baasuudhaan nan seetan illee Kiristoos ilmi waaqaa dhufnaanii seetan isaa argite caraatee lafa dhoof isa booddee maaliif nuti maaliif baasuu dadhabneedhan tokko amantiitti irratti lama immoo isooftanii kanattanii kanaaf jedhe amantiin kee amma eessaatti lee amma yoo bitti amantiin kee amma meeshaa mana jirutti amma bankeesoo siin jedhutti amma birrii buukirra jirutti amma yoo bitti lee mana utuu jiru garuu hin jiraatama mi jiraayya amma nuyi beekteen amma gaafa buukirraa qabnu bichaa fakkaata gaafa mana gootaraan guute duwwaa fakkarra nuyi haalelluyaanis gaafa tima gaafa waa manaa irratu gaafa qodaan alaa ol ka'u nagaan qabnu manatti haati mana abbaa mana nagaan kennitu abbaan manaa mana nagaan kennu ijoolleen maatiin nagaa waliin kennan maa dura amantiin mana isaaniitti lillee jira amma qodaan manaa dhume mi'aan manaa dhume amma nagaan hin jiru. Inni kun amantii akkamiiti? Amantii irratti dhaabbatee amaname jechuudha. Kiristoos kan nuti amannu waan qabatamaa laallee doon taane waan itti raawwataman waan hin mul'annedha amantiin waan ijaan argamu amantii miti jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Waan akkamiiti ree? Waan ijaan hin mul'annedha. Kanaaf amantiitti fufaa. Yoon ta'es yoon ta'a yoon akkas ta'es akkasan ta'a odoon ta'a yoon jiraadhe nan jiraadhe yoon bade nan bade odoon taane nan jiraadhaadha bakka. Rafaadha moo na dhaga'aara sabni waaqa meestii warri na dhaga'aartan amantiin keetti fufaadha amantiin hafa sirraadha ankoo silaa baramaan dubbata muu amantii kan lafarra gototamaadha shafoodha kanaaf waldaa taa'ee lidati rakkinaan kabaja waldaa taa'ee ankoo barichas lidatiidha jedha waggaadhaan sinama yeroo tokko waggaa tokkoffaan qaba waggaa lammaffaan qaba jettanii lidatii godhatu miti tokko simmoo lidatii rakkinaa akkasumatti qaba si waamne malee dhaqxee teenee siin namne malee lidatii qaba namni hunduu baricha akkasan ta'e dhaqqalna godhaniif torbee darbe akkasan ta'e lidatii qaba bakka nama akkas naa ta'e jedhu hin jiru baay'een akkasan ta'e kan jedhu malee lidatii rakkinaa miti lidatii ulfinaa mana keetti yaanii jedhu lidatii ulfinaa amantiitti fufaa qabdaat amma yoomitti amanti amma nama amma dhumaatti dhaabateetu maal taa'e hin du'eedha hin fayyaa'e amma eessaat ammi dhumaa eessa finfinneedha ameerikaadha eessa ammi dhumaa eessa mee amma yoomitti gooftaa amantan amma mitti jaalattu immoo maattan amma jirutti amma yoomitti amma dhumaatti warra amma dhumaatti dhaabbataniif waaqayyo hafuura dabala humna dabala warra amma dhumaatti dhaabbadha hafuurri isaan haa gargaaru inni qabni sirraa jiru olma dheereffadhu maqaama Yesuus isiin kadhadha sirratti dubbadha amma dhumaatti ama hafuurri si dhaabu sitti haa galu amma dhumaatti baay'eetti waan mul'ata meedha nagaa tokkicha waan sinitti hima maaloo deessita meedhatti dhaggeeffatu sittani amma dhumaatti yeroo tokko kwaarii keessan faarsaa ture waan ta'eef kwaarii keessa shamarrani tokkicha heerumtee innaan tajaajilatti hin ba'a. Hawaasaan be amma baabana argatutti bichaa faarfati ta'uu haadhumatu mijatu gaa'ela kana dhageen beeku waan ta'eef haalli nama mijataan mijatu nan gaafatina. Waan saan be tokkicha heerumtee innaan hin baatu bakka kwaarii keessa jiru. Innis fuudhee innaan amma yeroo tokko yeroo hojiin arganne akkatti salliitameetu miti yookaan hojiin otoo hin dhufin barattee fixee haa ta'u odoon baratiin haa ta'u yaa Yesuus nan dagatii galgalaa ganama fannoota jalatti kuftee milmaan buuftu har'a labiddaa taanaan bakka inni jiru yoo irraanfatte har'a waldaa'uudhaan buu hin dhiifte garuu kan inni barbaadu jireenya amma dhumaatti qajeelummaa amma dhumaatti amantii amma dhumaatti hafuurri kun jireenya keerraa taa hojjetu kolkollee sin galchi gaafa kolkollee harkaan qabattee hin galin kaartoonii
Durani lalina birriam. Miliona kabadu birri kanin kabadu. Diabo bitate sabulu tipsis nyatu inu maduta. Amma ko kwani sore satabiti. Sore siwarra go fta kababu. Amen. Hukuma. Warri makina tur basadi dino fakar si sayo jira tana raja. Yesu jur. Akamitin jiru na jettan jana natti ma dage fata. Namna ma ga khabar ate mata umar bade hoy tani doktorin tae. Malik doktorin ni tiko gu makan samani da. Gudda ani moga fambar ate malan tae ella la bachatu ne betu. Taja bilan tae. Malik yo jettan. Doktori isa sammu doktori ume leka yudana rairami jana. Doktori na sammu salat. Amen. Megar men. Amma ofin doktori ta abiti. Isa doktori na sammu kenne badan. Inta manto. Inta. Me wari sangka mo firra. Akap. Me isa jamano firra ka basa sammu jettan. Maka mo Yesus inodo isa kabru salbi di mana chega. Haleluya. Aman tintu fufa. Amen. Ali kanin tangasin. Namni kanin tangasin. Namne makaranya tair. Waka ingkana na jal kabarat. Ya waka yo akanna ko di sanna ko den. Ina bandu ko romanu mat tan faira. Inula mafali. Isama. Ibrota kuna tok. Rome tokko kuna tor. Me Rome tokko kuna tor barasa jirun dubbisame. Waaqayyo namaaf kennu amantii irra dhaabbata. Dhaggeeffadha. Qajeelummaa Waaqayyo namaa kennu maalirra dhaabbata? Amantii irra dhaabbata. Gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti hin mul'atu. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa hin jiraata. Namni maaliidhaan fuula Waaqayyoo duratti? Amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee maal ta'a? Hin jiraata. Maaliidhaan? Amantiidhaan. Mee mataa irra kan? Ittiin qabin, ijaan qabatin, matuma qabatin. Sammuu kee dukkaneeffame kanarraa ilaamma dha'ee. Qabannu jabali biyya qaban. Macaafaa hubatanii sammuu isaanii ibsuuf jedhee barreeffamee jira. Ila amma waasii jedha amantaa dhiistee yaada keessirratti dhugotaa'e. Har'aa booda sagalee Waaqayyoo haa qabatu sammuu kee baneera. Dukkanicha sirraa dha'ee. Galateeffadhu sii banameera sammuu. Kana booda si mettee deemta Akkotti deemtu. Gaarii asii fasiin itti dhanii oofu si mettee deemtu fuuldura. Kana booda luuccooftee deemtu. Dhaggeeffachaa qabachaa seefii godhaa. Aduma balee wajjin ilili jettee hin galtu. Kana booda qabachaa hubachaa. Hafuuratti guddachaa mul'achaa. Hafuurri si guddisu si mul'isu sirraa dhufa jedhee. Hijjinni nurraa barbaadu amantiitti fufaa. Inni lammaffaan qajeelummaatti fufaa. Qajeelummaatti fufe. Waan hin jedhee arguu sinii galaadha. Qajeelummaa akkamii? Itti fufaa. Itti fufaa isheen jettu dubbii qabdi. Dhageessanii? Qajeelummaa hidheen dhaabadhu. Itti fufaa. Itti fufaa jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Itti fufaa jechuun akkasii galatti fudhataati maal laga isheen. Waa tokko sitti ma dhaggeeffadhu. Itti fufaa dha miti. Har'aa booda maqaa gooftaa Yesuusin mul'atatti fufaa, abjuutti fufaa, mana keetti jajeera. Harka fuudhuun ofii kee jettee har'aa booda jireenyatti fufaa, nagaatti fufaa. Humna Waaqayyoo nagaa dhaabbataa, jireenya dhaabbataa, qajeelummaa dhaabbataa, mana kee galcheera. Amiin jedhika. Amiinni maal haa ta'u jechuudha. Anaaf jedhaa jiru wanama amiin jedha kisee jedhu sinumaa ofii fudhadhaa jechaa jira waan ta'eef. Ofii keetti akkatti fudhattu hin beeku. Yeroo tokko gaafa bakka ta'e tajaajilas gaafa natti tolu beekta. Akkamitti natti tolu? Ani aanuma kennaan taa'e keessattuu namni gaafa sagantaan irraa fudhatu gaafa namni lapheessaa bana magaalatee amma gaafa as baasu tokko tol jedhee dhufee kuttu dhaabatu. Waamnu nama isa godhee maqaa isaa dha'ee isa waame asuun duratti immoo ba'ee maal akka nama miila naangoo irraa bu'eetti dhaabatani. Namni naangoo irraa bu'ee nama dubbisu. Aangoo gaafa jedhu moo aangoon xiqqoo qabdu. Aangoon bakka baay'ee dha miti. Waldaa keessa aangoon jira, biyya lafa aangoon jira, waajjira keessa
angko jira angko na nami boy na kasi gawa. Pero para to kale inana na hoira. Masi wache dur. Mata se ruku bare para samoni se dur. Man shy si da bisu. Barbado. मैं बांग के दिने मेरे के यदि मोबाइल सावे ते तिका जाती वा कदी तिमुरे नति मो जो अब मानता ते मान तो एनु से तो मानता सिनी जने नसिती एनु तो ए ओजी साबू से सिनी जने जो ने वजनी मोरा के जती गुडी यार आरवासी तुम्हारे के पर जिरेंज के देव के ओकस के तिफुमा आमीन हालेलुया Ara siti ka mate boru sirran namu ara siti ka le boru sirran kan ara ka sita pega to mato bando ko lisane du pachi sa jirbe pachi se tor bando ko mo kontrata rafisa besi urara ku yamura sa ka tani tonni haleluya chimera makata ku yasa di monde bar galgala amma sambata kada ade wai kada nara tiga mata jajilaman ingalo gorgan ijolle kishi de bartan boru si mappo te nafsi magalan haleluya haleluya gama robi malara ne jamse innu be ka aisati mo direti jalte namna mo to direti ba indor ko bidinya bidijo dor ko minam ni dor ko mo gare fa Allah ka mo ka o to gare fa Allah ni no te dimere le to saga shere ko min garasis kam biratu fa garanas kam biratu fa la chuan ko wal mo kula gashuda ko babi labe to de baranya na chira si baranya chira gare ki duse na ninda mat gashuda gare fa la chira gafa jil be fatu gare fa Allah wa jini nu kasa jal kabde akara era masi bumne amma nabi gafa nu kasa ero zimbe na ninu nama bayam mana dora ki to ko sinanjara ni be gento ko samani malik nan lenje akata dua lenje yuda sara uti sa sigara chura Esuri sitarra jidu kada harra bode la atila enda ke fari sitalima herkama moti moto talenta yuda akati kufan akati kaan akati abatan akati jala milikan akati talaman otom baratin direti ba den tokko ko ngam jawab ka dirkam itire jo ya fajil be fatte kana chujal kabdu lona jal kabde mati ko bangam dumali tu kasa jal kabde dini direla moy chaka ba mongam garu dire moy cha hinkabu dire kami kab dire rati sinolu kab dire rati du ambar bade sinolu kab garu dire rati simoy wan cha fuda bangam ga awan cha kenna mu fi kabu warra monif ara ila ilma wa kayawati du timmo moner isa wachini mo hijirana warri mo tanodu ala bote wal kafadu yaada poolisaatiin irraa badisa hin galfatu akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara bara hin galfatu yeroo isaatti humna otoo hin dhabiin galfachuuf waan jirruuf ammas koottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnuudha qajeelummaatti fufaan jedhaa jira kaleessa waaqa sodaadheen dhiise har'allee dhiisu kaleessa akkas jedheen dhiise har'allee dhiisu ishiin kun qajeelummaa waggaa 4 yookaan waggaa 5 akkam na laalaa mee yaatabii jedha asirraa kun jira mee amii jedha dabala laati sikee ittoo ishee ni bara bisaadha mee amii jedha gurbaa dabala Tisi kiri masih kapsi jalan irasi. Marco portasi buket tak ada. Itu inara je. Bah, walda ada isi mungkin dana wakana seraru kutu wang ni macam. Karena ajaran mati fufa. Ya. Wagi dia kami tak pas lalu dah dapat jam. Wagi dia, aku masih tiba. Wamalia sih lele sanjuk. Kiting kami carari wa
jireenyi samiti. Jireenyi kan biraadha. Jireenyi jatti galuudhaaf ammayyuu qophiidha. Jireenyi ammayyuu qophaa'ee jira. Amma sin amma uffachuu dhiqachuu nyaachuun jireenya tuti. Namni amma maaliif jiraatu otoo jettee nam barannaa nam fuudhaa mana ijaaraa amma fedhii nama otoo gaafattee inni kaan baankiin galaa doktoriin ta'a abbaa murtiin ta'a egeleen ta'a isa inni kun jireenya miti. Jireenyi bakka ta'ee jira. Warri jireenyicha arguun barbaadan durgaa jira warri tan duwwaan barbaadan. Foolii isaa sitti dhufaa jecha. Jireenyi warra keessaa ta'aniif warra ija buusaniif warra firii buusaniif warra waa irraa mul'atuuf har'aa booda maraanaataa kan jedhu taappellaa siila qabu. Yesus gooftaan. Jira moo jiru waaqayyo? Inni humnees hin machoofnes kan macheesse maaliif? Mee hafuura qulqulluudha. Maal taateedha namichi ganama ka'e? Hin kanatti mishin amma dhumaatti san dhiyaatti. Halleluuyaa. Maal gabbiina naa kolfa harkaan fuudhi. Har'aa booda jireenya keerratti waan haaraa. Afaan keessatti kadhatti. Mangaagaa keessatti salliiti. Inni immoo maal jedhee maataa ta'e ni jedhe. Maa hin machoofte dhaqi daadhii wayinii dubbii machoofte of keessa
Maal dhabde dhala dhabde. Maal gadameessa shiikota. Hin boosi jala isaa. Arra kana deddeebi'uu dandeessu. Ganama si kanatti galgala si kanatti guyyaa si kanatti. Kana keessatti maal immoo niitii kubbaa taate bira tiksaa ilma booddee. Baay'ee amma uumaan cooftee daadhii dugdee kana godhaa jiru waan ta'eef amma yoo keessaa ni kennan maatii galchee inni gosi wajjin miti isa wajjin. Maatii galchee. Isi isa wajjin qabdi meeshaa ulfuudhi wali isa wajjin bitaa qabdan. Namni waan barbaade seenaa jedhu maqaa si taabaas. Ati isa wajjin hin deemta isa wajjin jirta taana hamma dhumaatti deemsa keetti fufaa. Waldaan nak bersyirat ni jarai. Wali kan nanti dah waldaan tu jarai. Waktu ni mana nasi kena waldaan tu kamu ya kan ni kau dah waldaan ni. Irat di jalan rakta, jalan di jalan rakta, pokok foru rakta. Karena aku hati nak kanu mana, lama si lo wajib kamu ada di sini. Jira mau juruang. Tu kabenya karat. Acuma wang ni isi tu kau kabenya fude ke ditiris. Isi tu kau mau nawat. Inte wang ni kullo gimana mau? Acuma nama si mawa kayo karen. Isin ku yo kabenya daude. Naganti kanafan kenne. Atin mo yo kabenya argatte. Naganta kanafan si dowade. Sigale. Sigale ri nama si mukken. Kana ma galgala nu ko aku rati kisini esine malega kan mo to ya wa kulfa. Meje tebeta. Mana kira si basen ke to si ke ya wa kayo sofa bi. Sofa mo bi mo islami sinata. Ya waka yo bifera mo. Ma ini sinar kamu anu mufina mo bife. Gashi tamo. Ya waka yo mega mo me koshina kita rakar desa sikani na bata safi. Kale esa shaglara de tol jikore mo sibira sikena mo. Gripa. Amma si mo da mo fina mo. Ya waka yo tamo mo la tamo mane tole. Kornisi kunna da parte time sake 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 kala kisu sa me awa. Fina mo. Ma Mebu yuko toko galati ya fakame. Kalesa sila duwara tara na basi. Mega la tuma kaishina. Ina uwaya hivi. Jirenja matu. Kalesa birisha ni kaptara kuma shantama kaptara. Mega la tefatu me. Naga matu. Jirenja matu. Harabada fura kala sirrana. Warra galata. Bana numati na wani warra galata ngal jireta wada. Amma argatani galo chara. Kana afana maru mate re tifufasi ni njara. Argatani galo. Jati mal gode, mucar karena mal gode. Oh, rekening kan itu. Ini muara jafar kan yo. Mana dok sini? Asik. Malif. Ya udah memang mana kan jalan ini dia mau dibayar. Apa tidak beri kau? Nanti kau tidak. Lu faham apa? Isi. Haleluya. Malang godani. Mewah ni jadi ada ameda malang. Bukan sikit berarti. Gafa wakayo kapatu hindi mo direnya terati epati gufa. Sakareti gufa. Kakuti gufa. Kusikati gufa da bahani. Mana ka? Ay sigale. Kana. Itti gufa da baka wala garu. Mundi ange sero bayi. Nagayere. Njana du gufa nagayere da baka. Wa male du patan jiru ya da uduri sitti fakati. Itti gufa da baka. Jadi mati kufar, aman kiti kufar. Ini sadafan, wabsat kufar. Jika itu nurah berbalik sadafan, wabsat kufar. Tani loy lautan. Apa firdi jallafi? Jumat dia tidak bante, firdi laikat. Amma duguma, bukan sini tu mamija. Tokoto amma gama sini kalan. Obsitala na ano kenya tinura de bani Lucas ko na sa tiya tije
itti dabalee mee abbaan ta'e Roomee 8:24 hanga 25 na baasan. Jira wali. Dubartiin kun ganamaa galgala hin qaqqabtu. Naafa dhadeetti dhugaa naalaaleetti haadha hiyyeessaatiif mootiin kun immoo waaqa sin sodaatu nama sin sodaatu. Waaqa sin sodaatu nama sin sodaatu. Yeroo dhuma hundumaa itti deebiti. Yeroo dhuma hundumaa fuula isaa dhaabatti. Amma yeroo tokko tokko dhugaa waaqaati basitti amma kan komiidhaan fixan gara qaban akkamittidha. Jalqaba hospitaala naannoo keenyaa dhaqee hin danda'u jedhanii riifer na godhanii ji'a meeqa waggaa 10 meeqa rakka dheedu. Asitti immoo tartiiba galchinee maqaa gooftaa Yesuus hin jennee gaafa otuma salliinu tasa yookaan bira dabarree yookaan achi as baane amma sagantaan otoo hin jalqabeeffatu tasallii beeku yoo ati booda sagantaatiin si kadhadhateen furu as malee waldaan hin jiru. Waggaa 10 meeqayyuu gubattee hidhamtee rakkatte bitu. Daqiiqaa amma sagantaan lallabamee kadhannutti maaltu nama cinqee nama funtu godhee nama oofu. Oobsatti fufaa dhabuudha. Isa kana nurraa barbaada waa. Dheeraa namni si baafata. Saddeet digdamii afur. Nuyi abdiidhaan fayyine. Nuti abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu moo abdii miti? Dhaggeeffadha abdiin ijaan argamu maali miti? Abdii miti. Abdii miti. Namni waan ijaan argamu hin abdataare. Namni waan ijaan argamu hin abdataare. Wanta ijaan hin argamne yoo abdanne garuu obsaan hin eegganna. Wanta ijaan hin argamne yoo abdanne obsaan maal goona? Hin eegganna. Gasikee immoo abdiin immoo maal nama godha? Nama illee yaasis. Kanaafuu mee oora keessaa sawaarafu dammasiteetitti naa hin tarkaan qabu shuuta. Shuutu badi qabe. Akka ittuun. Oomsi kee amma yoomitti jedhaan. Amma yoomitti si jedha. Sami kun akkam bareeda. Beeksi ijoollee amma dhumaatti barreetta. Akkuma dhumaatti obsitaare. Yoo hallis bitaa galee hin galtu. Yoo namni si jibbenniiftu. Amma dhumaatti ni obsita. Hafuurri Waaqayyoo si haa gargaaru. Amma dhumaatti. Amma dhumaatti. Maali beektoon amma? Isgaaraabiin nama nafuu, waldaan nama nafuu. Richeetiin sun illee akka jedhanii godhan nama nafuu, inni sun nama nafuu. Maaliif obsa dhabna? Ammuma hirmichaa fudhata. Amma yeroo tokko yaa Waaqayyo naa dubbadhu naa falmeenna waan ta'e taana miti. Isa namarratti kadhatanii jedhu rakkoo sirraa qabu. Naa dubbadhu itti naa darbu bakka. Ati immoo asirraan immoo daarii irratti haa ta'uu, ollaatti haa ta'uu. Amma maal jedhu beektu biyya kanallee jiru biyya keenyatti daabboo wayii fa'aa gibbii keessa deemu. Shafaafaa kun. Giddii qabin ol fuudhu. Si bukkee kan ta'u hafuurri hamaan humni dukkanaa humni qaallichaa humni digirtii dhaabadhu mee ka'ii dhaabadhu hin jedhe akkanas kootu jechuudha. Bal'is argashin bal'ifadhu bal'is. Mama gabaree nama miti. Bal'is argashin dhaqa akkuma kanatti qabu. Itti qabu humna dhiiga Yesuusi. Itti qabu. Harkichu balaale. Ittoo bira irreessisi. Maatu si gubaayira. Lafa dheeraa jala ayyaati. Amma akka goota harka galfuu si bukkee ta'u inni garta guddi. Amma suma bukkee dha itti qabata harka galfuudhaati. Gadhiisa inni lafa mee keessa deemu. Gadhiisa harka qabi. Gadhiisa. Inni barbaada. Lafa hojiitti barbaada. Mana keessatti barbaada. Iddoo keessatti barbaada. Siddoo maddu ibidda wayii hoodudha. Ibidda wayii hoodudha. Jedhamoo jiru Yesuus. Bareechika. Haleluuyaa. Sanuma. Haleluuyaa. Sanuma maal fuudhate?
Ati mukut. Odoo galmeeshin laalin cikicikii jaartii kanaa dadhabeera hidhee maal godhe beektu namichi waaqa si sodaane nama si sodaane hin fara deeme. Hobsaan eeggadha. Jalqaba yaa waan konkolaataa naa kennettee waggaa lama oguute gaariin kanati. Sigala. Sigale. Gaafa jalqaba haleluuya biiroon akkatti gooftaa hoogganaa na godhette gaafa ta'uu dide immoo waan biyyaa na godhe jedhin. Amma dhumatti dhaabatu. Hin danda'edha. Dhuguma gitee minaan mana jirtu gaafa otoo birraan hin ga'in amma biyya jaalu sana gara hin boqora biibul haleluuya. Maatu mana saafii faan mana rafiyame. Hin boqora. Ganna keessa saalotiinis angoo bal'aa argaa miti. Itti fufi kobbari yeroo hundaa. Ammeellee fakkaatuun jaaladha. Hirriin hin jiru hamtuun jiru Yesuus jedhu. Akkaantiin dhumaa Yesuus jedhu. Sirri jiru hamtuun Yesuus. Sagal jedhe yennaan dukkana fuuldura isaanitti tarsaasee jedhe yennaan gara ifa arganii beekne gidduun gashaa'e. Eenyu haa ta'e abbaa isaan beeku singooman dhuman. Achi jiraattas jiraatte walakkaa fuuldura jiran namoota sagalii garuu dubbii dhume namni jala. Waan kana irra deddeebi'a maa irra deebi'a akkana hin jenne dara. Naan jettanii jedhu. Naan galtan miti. Kakuun akkatti raawwatu. Amma dinichi bira disii bilchaatutti nagaan qabu namichi. Ol ba'aa, ol fuudhaa, gaffu. Eessatti beekaa wantan immoo maatii gidduutti nu deddeebisa faratte jechuun ollaadhaas ammallee jiru galata Yesuus. Duratti ollaadhaa. Amma safara ta'etti hafe maqaa Yesuus safara sanaa dhahee jira. Awwaliin yisiif. Dhuguma galgala hin teenye akka walitti naannoo yoo ta'u teenyu tikkiidhaan bakka ta'e ta'e immoo hin beeku mana wayii. Galgala kan nama wal dabaddabu sana. Namnis kufee cabeeyi. Waan gammachuun isaa namni xiqqoo abalu fayyee gabbaaye. Isheen iyyisiisa yeroo. Amma waqa barri isinii dhufu. Yesuus. Jaarsa dabaddabu barri isinii dhufa. Waqa eenyaa dhamiin jedha. Kanaa booda dabaddabu isin jedha Yoosef. Waraaboo nagaan ta'eera. Ergaa wayii sitti bu'uul fuudhan kake. Isaan lallabdu ishiinis kabuu barbaadde. Harka ol fuudha. Har'aa booda isa wajjin haa ta'u ishee wajjin haa ta'u cikicikii mana keetii gadi baase. Akka nama waaqara duutti akkas godhin har'aa gabba'eera. Rakkinni maal ta'eera? Karaa malee wajjii baasuun maal ta'e? Nama 18 Yesuus. Kanaafi obsatti fufaa qabaadhaa ishee erga akka katame illee ammas ikkoo Abiraamiif erga akka katamee fi erga akka kunkuun raawwateef adda addummaa guddaa jira. 75 jedhe gurra kanaaf ija kana gidduu waggaa meeqa deema? 25. Nuyi waggaa 25 miti bareen gaddaan manuu kakate waa. Atuma erga amantee waggaa 5 waggaa 6 waan immoo sin guddisaa akkasii si godha kanas si godha sin jedhe sitti mee sirruma sitti mee. Ati immoo ji'a keessatti waggaa keessatti waan nu biyya jira yaa kakate isa kaan irraa wata. Waan qulqulleessii kennuu barbaadani waan malafatti ulfaatu barbaada. Intaaboonto. Waan cimaa akka jedhani. Atamma akkuma harka namaa waaqa seeta biti atuma gootu yeree akkuma inni bakka ta'e suuqu barbaadde laakkiin suuqa hin barbaadu ifumatti si baasu. Qomatii waa. Qomatii. Inni qomatama. Obsa namna walii gadi fiigna wanni kannaan jedhe meerre kana mana waldaan dhabu gommanatti faradi akkana godhi mana keenya jilbeeffa awina waa'een waaqni amanama. Alleek dubbate. Namni jennaan sila yoo ta'u waaqni jennaan bamiidhum ta'a ina fooyyamuu. Warri namarraa kafuudha keessame si waaqannaan jedhe warri tani waaqarra warri nan dhagayeera. Aatinna si fayyisa yoo jedhu waan si guddisaa adiiso si fayyisa yoo si naayi balbala si banaa yoo adiiso ulaa wayii si bana yoo si jechuu warri nuti kakuu xiqqoo dhageessa. In jaalatte rakkina ammatti rakkattee jaan jaartu jaalatte moo mamaanii daree ol fuudhu.
afaan kee wal guuree dhufa. Kuma sitti ma. Hin caqacaqii waa. Maata waan biyya yoo akkasan ta'e inni dhuma abdii itti fufaa qabaachuu. Abdii itti fufaa. Abdii akkamii? Nama si bukkee mee hoo hin jaalata ta'e erga irra qaba. Namni si bukkee harka kee kana baatee kun irra kaa'uu didda irra godhi. Akka hedduun abdiin keessaa fufuu dhaani. Itti fufaa siif haa ta'u dhaani. Abdiin kutii jedhani dabala. Awwaaree Phaawulos akka jedhama. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadi dhumaa yoo deemayyuu namummaan keenya inni keessaa irraa borii maal ta'a? Maayitan? Mee maatuma abdiin kutannu jedha? Isin irratti haa ta'u. Guliidha. Ani jedhaan jenne hin jedhan. Bara kana warra saammatantu gala gubba. Saachi saaman hin jenne. Sagalee warra saammatanii jira. Sinquumsee sagalee qabeessa nan fudhaa kiisin bakki ta'ee feera warratti. Kakuusi ga'ee barbaadda. Hooduu si adda jira. Katuu baasi. Maali waan natti argama? Ayi leeruun merga kee fuudhee waan agaan. Yesuus gooftaa. Raba saka raba booshamani. Abbaan keenya waan irra akkasii jedha. Barri qaarni sirra darbeera. Olfuun eegaasii qaba. Wasakurraba sheera baraba. Ija kee namarra keessee nama abdatu. Namni karaa namaa ta'uu dide karaa namaa hin cufame. Amma ofii koo gadi bu'een banaa jedhaa. Eewwi fudhadhu amee. Amma yoo fuudhu nan dhaga maasutai rukati ausai rukotopa hatisai albeeku ilaa kannaan jedhama dhageeffadha namoota kudha sagalii naan jedhe waaqayyo heedha itti gaafatamummaan dhimma isaanii nan fudhadha. Tokkoffaa Phexros 5:10 akkana jedha. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaana hundinuu bira argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isa bara baraatti isin waamu ofii isaatii iddootti isiniin deebisa. Isiniin dhaaba, isinis hin jabeessa. Hundeen keessanis hin cimsa. Itti dabaltanii warri qabatan Filiippiyoos 3:13 qabadhaa. Yeroo gabaabduu booddee erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaana hundumaa bira argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isaa bara baraatti isin waamu ofii isaatii iddoo isaatti isin hin deebisa. Ayyaana isaatti immoo maal godha? Isin cimsa. Inni dhumaa jaalalatti fufaa nurraa barbaada. Jaalalatti fufaa jaalala bara kanaa beektu ishee kanannaa jedhennaa jedhee mannaa
kana naman ta'e jaalalatti fufaa jaalalatti fufaa nurraa barbaada ijji nurraa barbaadu keessan inni dhumaa isa kan waan kaanitti ambiraa jechuu dandeessu si waan baay'ee ijji kiristoos nurraa barbaadu jaalalatti fufaa bara kana jaalalli ollaa gidduun jiru biyya gidduun jiru seektara keessan jiru waldaa keessan jiru bakka hundumaan jiru yaa wal bukkee taa'ee teessoorra taa'ee wajjin hojjeta malee wal hin jaalatu waldaa taa'ee abiin jedha malee wal hin jaalatu jaalalli isaa maalidha jaalala haalaat jaalala yeroot jaalala gizeet gizeedhaan booda jaalalichi hin bane har'a ergaasii qaba jaalalli inni hin banne inni abbaa kee biraa dhufe si keessatti taa'e kaappo jaalala nurraa barbaada jaalala akkamii jaalalatti fufaa yeroo baay'ee waldaa kiristaanatti hin lallabama jaalalli waa'ee jaalalaa hin dubbatama hin lallabama hin haasaama hin raachama jaalalli yeroo hundumaa dubbatama garuu jaalalli jiru ollaan kaleessa wajjin buna dhugu warra balbala itti cufatu siigalee wal jalaa hin banu ollaan kaleessa karaa warra du'aa wajjin deemu warra wajjin hin deemu ollaan kaleessa qodaa walirraa ergifatu warra walirraa hin ergifatu maaliif yeroo dirra darbe jaalala mana nama baay'eetti moofa'e haalleluuyaa har'a ergaa guddaa wayii sitti muu barbaada jaalalli ati qabdu isa kiristoos sii laate siin